baay'ee tokko nagarraa baay'ee tokko illee na dhibba jechuudha. Maaliif jennaani waan isin gashine keessa galtu yeroo hundumaa waan isin hin gashine keessa waan isin hin laallanne keessa galtaniitu dubbii borcituu jechuudha. Amma viidiyoo kaleessaa ayyuu argitanii jirtu jechuudha. Isa mucaanii poolisiitti waamee isheen gabba'uu didde sana jalatti komentii baay'ee atirraa fagaaddu atirraa deemii ayyuun nama akkasiiti ayyuun nama akkanaatti isa iddootti iyyuu hin qabatte jettaniitu mucaadha dhugaa baatuu fi yookaan immoo mucaa akka waa inni dhugaa qabuuttitu falmaa turtanii jechuudha. Mee gaaffii tokko isin gaafadhu musliimaa fi kiristaana haa ta'u shamaraa fi dhiirri musliima taates kiristaana taates atis musliima innis musliima anis musliima iddoo tokko buluu hin dandeenyu dhugaadha. Yoo nikaa walirraan qabate yoo abbaa manaa fi haadha manaa hin ta'in iddoo tokko buluu hin dandeenyu. Ayyuun immoo maal jetteeni kifilii tokko naa kenniiti ati kifilii kee buli ani immoo kifilii tokko keessan bulaa jettee mucaan kun malee halkan dhufee ba'ee tan dhufee si qabadhaa hin jenneen. Balbala isaa qollofatee balballi qulfii qaba. Balbala isaa qollofatee cufatee kifilii tokko kennuufiit irra ture jechuudha. Amma kana miidiyaarra baasee haasofsiisee boochisee maraachisee poolisiin sitti fida jedheeni aga kana doorsisee jechuudha. Kifiliima tokko kennuufi manna yookaan immoo hiriyaa qaba. Ba'ee hiriyaasaa bira buluu dhiisee ayyuun amma achi Finfinnee keessa homaan beektu isa qabattee dhuftee jechuudha. Isaaf jecha dhuftee jechuudha. Mucayyoon kun immoo yoo jaallatte haa jaallattu. Maaliif fakkeenyaaf nama jaallatte tokko hiddii yookaan loomii fudhattee manatti hidhatteetu itti heerumuuyyuu hin dandeessa jedhan akka aadaa duriitti jechuudha. Illee beeku nan dhagaa maatii kiyyarraa gochuu hin dandeessa nama tokko jaallatte. Jaalalli ishee fi haaraa miti. Isiniyyuu jaallattaniitu isheen baaftee waan daa'ima taateefitu qabachuu dadhabde dubbatti malee osoo qancarummaa qabaattee akkuma keessan qabattee teesseetu keesha seetti hubattii jechuudha. Nama tokko yoo jaallatte. Ammasin akkas shamaroota irra guddeessi. Sanuu warroota biyya alaa jirtanidha jechuudha. Ijoollee reefuu dhuftanii waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii dhuftantu jira jechuudha. Amma nama tokko miidiyaa kanarratti gaafa argitanii istaayilii isaa, deemsa isaa, bifa isaa, bareedina isaa, sheeppii isaa gaafa laaltan nama tokko wayinee utuu inni kun na fuudhe, utuu inni kun jaarsa koo ta'e, wayyoo utuu inni kun na fuudhe hin jettanii hojiin isaa fa'aa isinitti tole. Utuu jaarsi koo fa'aa utuu akkatti hojii hojjete hin jettanii hin jettu wallaahi waliin dhossinaa. Nama dhossinaa hin jettu hin hawwitu. Hawwuun keessaniyyuu haraamadha bara. Hawwuun keessaniyyuu jaarsa namaa tokko utuu inni karraan qabaatin utuu walii galtee hin qabaatin yoo hawwiteyyuu haraama. Isa kanallee atillee beekii jechuudha. Atuu hawwaa oolta. Isa kan dhiisiitii afaan keetiiniyyuu yookaan ija keetiiniyyuu gurra keetiiniyyuu wanti itti dhageessu wanti itti dubbattu arrabichimti komentiin taane barreessitu suniyyuu haraama. Beektamuun beektu. Isa kana beekii jechuudha. Kanaafuu jennaani mucayyoo kanatti duuluun qabdan. Maaliif beektee isa hojjettu wallaalummaan isa hojjisiisu booda isheefiyyuu hin galaa jechuudha. Ammasini gurbaadhaan irraa fagaadhu ayyuun nama akkasiiti. Ayyuun nama akkasiiti irraa deemi jettanii fi gurbaan dhiisuu danda'a. Gurbaan amma deebisee gaaffii jaalalaan fiduufi danda'a jechuudha. Maaliif jennaani kan jalqaba miidiyaa irraa barbaadee miidiyaa irratti argee jechuudha. Ayyuu miti isatti argee jechuudha. Isatti argeetu Saayidoo hojii waan hojjettuuf Saayidoo durumaan kaasee waan beeku gurbaa'uun nama miidiyaa waan ta'eef sappoorti godhee jechuudha. Sapiraayisii godhee waamee isa seen yeroo hundumaa iyyaasu bira dhattee birriin naga'uu didee birriin akkasii baqa wacii kana jira jettee isheen dubbattu dhageetu waan maallaqa qabuuf gargaare. Sun immoo gurbichi jaalala ibsachuu sodaate malee jaallatee jira. Maaliif jennaan ammanni kan inni sodaate Saayidoo sodaate. Saayidoon amma gabbee hin dubbanne inni kaasirraa hiikeeraa akka barbaadde ta'e akka barbaadde deemii anasichi gara Sumayyaatti hin deebi'aan jenne innis jimmaa jimmitee ta'ee taa'utti jira jechuudha. Maaliif gaa'ela mucaa kanaallee qabee jira jechuudha. Saayidoon dirqama ba'ee dubbachuu qabaa jechuudha. Ba'ee dubbatee bakka ayyuun amma akka barbaadde adeemtu akka barbaadde agaltu sichi kan komitii jedhetu ba'ee dubbate mucaallee hin sodaatu silayyuu jaallannaani sapiraayisii godhee kiraayii manaa kaffaleef waan ta'eef amma immoo jechuudha. Saayidoon gabbee dubbate amna argitu isatu jirgeenfatee abaaboo kennaaf. Maal jette naan jedha isatu jirgeenfatee ayyuu kadhate abaaboo kennaaf jechuudha. Ayyuunis amma jaalallisaa akkas godhee mucaan isatu maraache ko hin bahi mana kana deemi
deemi hoteela qabadhu buleedheeni isatu maraache isatu miira keessa gashee bar mucaan kanaafitu maraattee akkana taate malee utunni tolee bulii asii ani hoteela qabadheen bula ati mana keessa bulii jedhee nama kabajaate utunni kabajaan dhiiseera ta'e mucayyoo waan maraattuuf hin qabdu waan dubbattuuf illee hin qabdu jechuudha. Isiniif haa galu mucaatu badii qaba bara gurbaa sanatu badii qaba malee ayyuun badii tokko hin qabdu. Dhugaa rabbiin isin keessummaa nama malattee nama wajjin jirti kophaa isheen nanne kaameraamaanichi qaxarattee dhuftee sanarraan iyyuummoo kabajaan naxxee mana isaa ilaaltee maal jettee anasuma bulaa sa'aatii lama keessa dha halkan keessa sa'aatiin lama ta'eera jetti gaafa viidiyoo waraabduu dhageessanii jiru miti sa'aatiin lama ta'e hin ba'uu asuma bula kibilii tokko. Mee karaa ishee sanbata maaltu addisiisinitti ta'e maaltu haaraasinitti ta'e wanta akkasii yoonima jira. Mee fakkeenyaaf nama tokko isinii fudhadhee si yaadachiisu maaliif yoo jettanii Dooftor Naafiyaadii attamitti jaartii isaa fuudhe eenyutu jammara feesbuuk irraan dubbisee moo isadha. Mee warroonni interviyuu isaanii dhaggeeffataniitu ta'e koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Eenyudha namni jalqaba daqee keessaan itti rigatee jechuudha. Miisejiitti babarreessee qoricha akkasiin barbaada jedhanii sobee siistemiidhaan itti siqee qacam godhee Dooftor Naafiyaad nyaate eenyudha. Ayyuu moo Dooftor Naafiyaadiitu dura ishee barbaade argate? Ayyuutu barbaadee argatee jechuudha. Interviyuu isaanii irra deemtanii ilaaluu hin dandeessu yookaan immoo ofii kiyya gaafadhee sagalee waasaappiidhaan qabee fi fidee asirratti sagalee isinii dhageessisuu danda'a jechuudha. Dooftor Naafiyaadi akkamitti akka ayyuu fuudhee jechuudha jaartii isaa. Maaliif haaraa isinitti ta'e naqaatanii moo sababii isheen ijoollee taate daa'ima taateef itti duultu? Maal jechuu keessani abbaa manaa dhaabbataan qabduu jettanii itti duultu moo maaliif maal ta'e kan ishee kan namaarraa adda kan ishee amma kan ayyuu jaartii Dooftor Naafiyaadii irraa adda jaartiin Dooftor Naafiyaadii ofiisheetti hidhattee hin gaafatanne kan ayyuu maaltu adda godhe wanta adda godhe jira hin jaallatte kalaas akka Saayidoo hiitte immoo himtee jirtii jechuu. Kanaafuu jennaanii waan hin taane haasoftanii abilee nama hin cabsina yookaan isheen kan gochaa jirtu dhugaadha ta'a yookaan immoo piraankiidha ta'a. Otuu walii isaan beekin otuu walii isaan hin hubatinii nama rabsuutti hin fiigina. Mucayyoon immoo isa inni duraanii Saayidootti adda ba'ii Saayidoo dhiisii Sumayyaan itti haa deebitu yootii Saayidoo irraa adda baate Sumayyaan itti deebiti jettanii kaf gochaa turtan. Ishi ammoo irraa adda baate ishi maal isin goote? Wanti isin gochaa jirtu immoo haa gootu. Yeroo isheetti isin dhoffattanii teessu. Isin immoo dhoffachuu hin dandeenye. Isinii galee jira? Akkasitti qabadhaa. Dhugaa baay'ee nama dhibdu keessattuu ijoolleen Oromoo akkasitti walitti duuluuni baay'ee tokko nama garramtu jechuudha. Ijoolleen tokko galatoomaa dhugaa rabbii warroonni jajjabeessitanii galatoomaa ulfaadhaa. Rabbiin jasaa keessa isiniif haa kaffalu. Warroonni deeggaruu dhiiftanis rakkoon qabu. Isin deeggartaniif isin dhiistaniif ayyuun hin xiqqaattu yoomiyyuu oluma. Yoomiyyuu gadi na deemtu yoomiyyuu ola deemti malee jechuudha. Daa'imummaa kana ammaa umuriin ishee cabaa ati daa'ima ati maarreedha jechaan hin ture jechuudha. Qaata durumarraa kaasee iyyuu ani yeroo ittiin Sumayyaadhaaf dubbadhus isheedhaaf illee nan dubbadha. Ati daa'ima Sa'idoon sin madaalu deemiitii nama riyaa keetii barbaadadhuutii wabiittee minami jedheeni dubbachaa ture jechuudha. Duruma kaasee dubbadhaaf wallaahi. Numa dubbadha bara ani yoon arrabse yoon qeeqesi ani isa dhalummaa isa intala kiyyummaa isa na booddummaan ishee qeeqaa jechuudha. Waan isheerra waa'ee bultii beekuufani itti dubbadhaa jechuudha. Qeeqeeyyuun beekuun. Kanaaf jennaan isin immoo jechuudha koomentii jalatti nama burjaajessu. Atillee akka isheeti. Atillee akka ishee baala keedha. Atillee akka ishee baala keedha. Namni baala gaa'u miidiyaa robbaasaa. Namni baala gaa'u viidiyoof waraabeetu baala gaa'ii. Warri baala gaa'u si warra koomentii barreessuudha bara. Dhugaa rabbii. Namni baala gaa'u dhosee kaameraa dudduubatti baala ga'a malee kaameraa fi lafiititti baala ga'a. Kun immoo baala gummaa jedhama. Maalii wajjin qabdani? Ishee dhiiraa wajjin ciisuu qabdani? Kifilii tokko keessan ciisatte malee si wajjin hin ciisatteeni? Dubbii dabsitanii ilaannaa. Dhugaan dubbattu ati sobdee dubbatta. Gara ayyuu dubbatta. Maali? Dhugaan dubbachaa jiran koo
Angarayyuu dubbachaa hin jiru. Gurbaatu na aarsee maaf kibrii tokko kennuuf didee jechuudha. Kanaafuu jennaan girgirri dhiisaa osoo haasofnu akkeen jedhe Sa'iidoon eessara jechuun Sa'iidoon lubbuudhaan jira. Jiraachuu hin jira garuu viidiyoocha argee maal jechaa jira. Jiraachuu hin jira Sa'iidoon maal yuutuuba isaarratti yuutuuba ijoollee sheer gochaa jira. Garuu viidiyoo hayyuu kan argee maal jedha kiwun jedhuun gaggabuu laata. Kanaa nyaatu yoona bishaatti guuraa jiru. Sa'iid jedhi gaa sumayyaa keetti deebita kottu sumayyaa kee jabeeffadhu gaa. Dhugaa hayyuu anka bakka buliddee mucayyoo gassaxxee mucayyoo namaa gadi gootee mucayyoo salphiftee dhugaa mucayyoon baala taatee anaa nyaatu homaan nyaattu. Biyya nanaa nyaatu dhugaa mucayyoo akkasitti salphiftee yeroon jedhu ulfaatina qabdu jechuu kooti bar dubbaa miti qalloodha. Tu nyaata qabaatteen ulfaatti yoo qalloo taateyyuu kanaafitu mucaan shatti goonaan achi ol fuudhee anaa nyaatu dhugaa rabbii akkatti garaana nyaattee dhugaa yerottiiseen gurbicha jala lixxee ilaaltu immoo yaa rabbii kiyya marmaanuma konna raafame dhugaa rabbii sodaattee akkas taati bara bookkiftee dhugaa rabbii leenca malee maan namaa dhugaa rabbii leenca malee maan nama dubartiin akkasittiin dhiira wanni iyyisiiftu dhugaa rabbii jarattiin dafqitee bara mucaanni anaa nyaatu ijjitti diimate otoo haasa'u gurbichi hayyuun akkasitti dhiira lama gashite kana sanyii gootittiiti bar dhugaa sanyii arsii miti goota bar jarri dhugaa rabbii